TV. Oromo TV. Oromo TV. If everyone really would contribute, even if they don't feel like close to the situation, it still always helps. And things are usually not worth it if they're easy. And even though it's going to be hard, it ends out coming better than if it would come out with no effort. And so really everyone can help and justice can come. I think the first thing that everyone needs to know, I think everyone needs to make sure that they know what's going on in Ethiopia, in Oromia. I think that a lot of people that I know, they don't know anything about it, and I think that it's a big injustice that's happening and no one knows about it. So I just want to say I love that I have a connection and roots to Oromia. I'm very glad that I have the name Oromia, and I think we need to further to make this injustice right and have our land back. So. That there's many young people and students in Oromia right now fighting for liberation, and that they're all striving to be better, and they're all, like as my mom was saying, they're so courageous, and they all believe in something bigger than themselves. I think that everyone in Oromia and here should push for that same sort of bravery, and just keep fighting out there. Just keep fighting to liberate Oromia. Oromo TV. Tokkollee ol diimuun qabda yeroo itti humnataan diinni qophaa'ee takka takkaan Oromoo fixuuf Oromummaa yeroo dheeraa keessa dagaagee guddatee qeerroon qarreen jabaatee as garagaleet qeerroo qarree nyaachuu ajjeesanii muka keessa darbuu ajjeesanii gatuu geggeessitoota kenna yeroo dheeratti tattaaffii yookiin mala adda addaatiin dhabamsiisuuf yaalii godhaatiin turan yeroo dheeraaf yaalii godhaatiin turan. Mootummaa sirnaan filatamee miti, mootummaa humnaan irra taa'aatiin jiru. Akka addunyaan jettutti the young aspiring dictator. Argitee reef lafaa dhufaa diktaatera ta'uuf deemu jechuudha. Reef lafaa dhufaa ka sirna seeraa gargaarameet waanuma ofii barbaade, poolisii gargaaramee waanuma ofii barbaade, mana barnoota barsiisota gaafatee waanuma ofii barbaade, waan biyya san keessa godhaatiin jiran laala. Dictators warri aangoo irra turuu barbaadanii mootummaaf caasaalee mootummaa hunda meeshaa godhatu, meeshaa humna ittiin turan godhatu, bakka hojii namaa meeshaa ittiin turan godhatu, nama gara ofiitti harkisuudhaafi yoo kanan goone isiniin kafallu, yoo kanatti qoodan fudhanne isiniin kafallu, isiniin goonu jechuudhaan tajaajila uummata irraa qabuudhaan waa uummanni qotee bulaan barbaadu irraa qabuudhaan kanniiniin rakkoo keessa galchanii gara ofiitti deebisanii jechuudha. Kanaaf mootummaa kanarraa furmaata eeguun hin jiru. Furmaanni qe'ee kennaaf naannoo kenna akkuma namuu hidhanneetiin ofirraa dhoggine qofa. Hidhannee ofirraa dhoggine qofa. Kana beeka. Hidhannee Oromoo qe'ee isaa irratti abbaan biraa dhufeetiin akka waggootii 150 duraa san harkisee mana hidhaa naquu hin danda'u. Oromoo ofirraa dhogguu qaba. Yoo danda'e ammoo isuma harkaa qabu san irraa fudhachuu danda'uu qaba. Waan qabuun ofirraa dhogguu danda'uu qaba. Nuti nama callaa takkaa jennee hin beeknu. Namnis nu caalu walqixa hundinuu. Edoo dhugumatti namni nama caale Oromoo hangayu tokko haatiin dallee jetti. Saba seenaa qabu kan bulchiinsa gaarii arraaf qalee miti hundeen isaa bardurii. Fakkeenya addunyaa sirna dimokiraasii gadaan buluu ture abbootiin gaafasii. Garuu nuti nama caalla takkaa jennee hin beeknu. Namnis nu caalu walqixa hundinuu. Akkasitti na gammachiise. Mirga nama hunda kan xiqqaadhaa fi guddaa, kan dhiiraa fi dhalaa,
خما مخافي بيلدا توميت جرا سري علامنا خماتي في واتي لغاتي في دهنا نوتي غوتا كمنا غوتاس غوتا چالو خم بياف إيجي سيناني ولالو أمو نوتي نما چالا تكا جنهم بينو نمني سن چالو والكتاب هندينو خانا هندا كمنا وان أمبتين كمني خم بيرا إفدادوس نوتي تكا أولفين كمني دوبو يوني جنس نوتي نما چالا لغانا كمنا أينو نولالا غرو نوتي nama calla takka janneen beenu namni sun caalu wal qixa hundinuu beekaa qabnaa ogeessa waamara lafa teenya irrattis waan hedduudhaan meera dubu yoo fudhanne sunirraa hin fakkaatu garuu nuti waa hin dhaadannu nuti nama calla takka jannee hin beenu namni sun caalu wal qixa hundinuu odoo dhugumatti namni nama caale wallahi wa billahi oromoo hangeew takka haatin dhalle galatooma Oromo TV. wala bumma asaba fuwabon abdida jiratu irreen sabaa wala bumma asaba fuwabon abdida jiratu irreen sabaa akkasitti beeki agaachana oromoo qarooni jasabaa si beeki waboo mancaasa gabrummaa fidaa bilisummaa jirra yeroo hundumaa waboo jechuun numa akkasitti beeki agaachana oromoo qarooni jasabaa si beeki waboo mancaasa gabrummaa fidaa bilisummaa jirra yeroo hundumaa waboo jechuun numa jirra yeroo hundumaa waboo jechuun numa bilisummaa sabaaf waboon abdiidha jiraatu irreen sabaa itti cabee itti baqee agartuu koos itti dhabee dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa itti cabee itti baqee agartuu koos itti dhabee dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa dhala dhuftuuf daandii saaqee yoo mijeesse maal qabaa osoon qabuu humna jabaa yoon du'ees biyyeen na nyaata maali bu'aansa yoo lolee humna kiyya sabaan taane aarsa gumaa baasuuf yoon hin carraayne fayyaa soon qabu maali madhaa jira jee ka gootaan dhaadadhu maali madhaa jira jee ka gootaan dhaadadhu sabaaf ta'uu baannaan maali bu'aan koo ta'uu baannaan maali bu'aan koo biyyaaf ta'uu baannaan maali bu'aan koo ta'uu baannaan maali bu'aan koo dhiigaan malee fayyuu kulkulli madaa onnee dhiigaan gumaa baafaan nutis onneen dhabne hanga yoon kolkollaa sammuu sabaan taane barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne dhiigaan malee fayyuu kulkulli madaa onnee dhiigaan gumaa baafaan nutis onneen dhabne hanga yoon kolkollaa sammuu sabaa yaanne barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne barayyuu dhiitamuur maali yoo dhabamne ta'uu baannaan maali bu'aansa ta'uu baannaan maali bu'aansa sabaaf ta'uu baannaan maali bu'aansa fedhiin keenya hunduu bilisummaa kaayyoon keenya balleessuuf gabrummaa kanaaf yoomillee haa qabaannu tokkummaa fedhiin keenya hunduu bilisummaa kaayyoon keenya balleessuuf gabrummaa
kanaaf yoomillee haa qabaannu tokkummaa kanaaf yoomillee haa dagaagu jaallummaan haa qabaannu tokkummaa haa dagaagu jaallummaan fedhii biraan qabnu bilisummaa malee waliin deemuu qabna hunduu walii galee Oromoon tokkummaan milkiinuu nu tolee caayaan keenya tokko injiguu yoomillee ofirraa eegnu diina keessaaf alaa lammatan taanu akarcaa baala tokkummaan cimne saba keenyaaf lollaa bilisummaa keenyaaf kanaatu nu uffala lubbuun duun erganoolle biyya ofiitiif duwwayyaa lafee keenyaatti cabsine abola boomtu Oromiyaa lubbuun duun erganoolle biyya ofiitiif duwwayyaa lafee keenyaatti cabsine abilisoomtu Oromiyaa seenaa saba gaarii nootiin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu arraaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu seenaa saba gaarii nootiin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu arraaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu baay'eedhaatu jira kan abdiin fuulduraa itti dukkanoofte osoo aduun guyyaa laftiifaa jirtu itti dukkanoofte eegaa yaa dargaggoo meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte eegaa yaa shamarran meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte hubadhaa saba koo gochaa ta'aa jiru badii ragaan qabneef du'a faanu muru Oromoo filanii hidhaatti maaf guuru sodaa qabannurraa eenyumtu haa baru lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame bofaa wajjiin hidhuu saba koo iraarsuuf itti karoorfame lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame Oromo TV. Namoota itti jira gola ofii ijaaru bu'uura isaa cimsee utubee migaaru ammallee yoomillee har'a walii gallu garayyuu tokkummaadhaan haa kaanu galma keenya qabna firiyaa yaa boru galma keenya qabna firiyaa yaa boru biyya biyyeenis nu tokkuma aadaa fi seenaanis nu tokkuma afaan keenyaas tokko nu yoomuma harka wal qabanna nuti albaan abbaa tokkooti waliif tumsa taana galatooma. Jaalle kullee rifeedha miseensi hawwisoo caffee gadaa afaan isa hawwisoo adda bilisummaa Oromoodha kottaa qabsaa'ota sabaa kottaa wal dhuunfannaa je'eeti akkana je'e wallisa. Sabame kota wal dumbana, wae sena baoti walina kwekana.
gurmoyna waa'ee jiruu keenyaatti waliin hundeeffanna nama minansi simmaloo addiisana harka wal qabanneetti wal gargaarsifanna wal maatti hiriireetti wal gargaarsifanna. Jira jurraate lammiin wal baqate gargar faffagaate alaagaa filatee jira jurraate.
fana wae jiru tenyati wali nunde fana namma minasi simawati sana arka wal qabalati wal gargar sibana wal mati hirati wal gargar sibana sirni naftanyaadha dargaggoota Oromoodha karaa haqa hin tiinitti ammaan dura duulchisuudhaan biyya abbaa isaatan ta'in irra duulchisuudhaan haqa namaa ukkaamsuudhaaf tattaafannaa akka godhaa turee fi ilmaan Oromoodha dargaggoota meeqa lafa ummata Eritiriyaadha haqa ummata Eritiriyaadha ukkaamsuudhaaf fi namoota adda addaa irra duulchisaadha akka ture waan beekamaadha. Eega addi bilisummaa Oromoodha naannoo hundaa'u geesseen boodatti dargaggoonni Oromoodha arraan booda diinaaf meeshaa taanee hin duullu. Biyya teenyaaf malee biyya biraatis hin barbaannu hogguu ja'u yaada dargaggoota ummata Oromoodhaa san miseensi hawwisoo caffee gadaa jaallee jiraataa ulfoodhaa akkana je'ee wallisee ibsa. Oromo TV. Oromo jabaduni mona unduni dandamani gona aradinani yo sarbamne nimona shakimu falmane sirro jalabane bilisum qabna tokkotane Oromo jabaduni mona unduni dandamani gona aradinani yo sarbamne nimona shakimu falmane sirro jalabane bilisum qabna tokkotane Oromo waltanan yomu mirgisa tasan sarbamu abbam biyanuma yomile barnuma tofra walale Oromo waltanan yomu mirgisa tasan sarbamu abbam biyanuma yomile barnuma tofra walale Kalinke ukabna kane Warega mastanan bafne Bilisumaf chenne bane Sabase sene Sabase sene Sabase sene Sabase ne Kalinke ukabna kane Warega mastanan bafne Bilisumaf chenne bane Sabab sene sene Sabab sene sene Sabab sene sene Sabab sene Hey wobo tabada Amile hey chap Oromo jabaduni mona unduni dandamani gona Arradinani yo sarbamne nimona shakinu falmane sirro jalabane bilisomu qabna tokkotane Oromo jabaduni mona unduni dandamani gona Arradinani yo sarbamne nimona shakinu falmane sirro jalabane bilisomu qabna tokkotane Hey, what amile? Chap. Oromo waltanan yomu, vergisat san sarbamu, abam biyanuma yomile, barnuma tofira walale.
Oromo waltaanaan yoomu mirgisee tasaan sarbamu abbaan biyyanumaa yoomillee barnuma toofirra walaalee. Amarachi irraa qeerroon bada keenya saaroon fanne kosa baafane seenne kosa baafane kaaneya kosa baafsenne kaane qabsoof murteeffanne fuudhannuuti inneerorro diinan falmaaji irraa qeerroon bada keenya saaroon fanne kosa baafsenne seenne sabab seenne kaaneya sabab seenne of murteeffanne fedhii fawwiin keenya barnuti fedhii fawwiin keenya barnuti walabummaa Oromiyaati fedhii fawwiin keenya barnuti fedhii fawwiin keenya barnuti bilisummaa Oromooti kana falmanna barnuti ciccina kaayoti falmanna barnuti ciccina kaayoti walabummaa bilisummaa Oromooti galatoma Oromo TV. Oromoon haala xaqlaa gizaata shaniisan kammoo maqaadhaaf federaala jedhamuudhaaf jiraatu saayinsaawaa ka jedhan san fudhanneeti olaantummaa Amaaraa jala bullamoo walqixa taaneeti biitti teenya Oromiyaan Itoophiyaa san keessatti illee taanaan federaalaan daangaan isiidhaatis kabajamee qabeenya ifii irratti inni abbaa tahee warri biraatis dhufee haa dalagatu dhufneen laakiin abbaa isinitti taanee isin bulchinaa tanaatu nu dhibaa jiraati moos karaa san filannaa wanni mariin barbaachifteefillee waan akkanaatiif bakka tanatti gartee mataan keenya walqixa bakka takka hin jiru gariin namaa jarri waa xiqqoo kan itti gongoreetii ni gorfannaa nama karooraan tolfatee akkanaaniin cabsa je'ee takkaan itti deemaa jiru wallaaleetii miti bar gorsa dhabeetii miti bar warra karoora qabuutu finoota kaartaa je'ee hoodho je'eeni finoota kaartaa saniin dalagaa jiraa bar waa'ee mana barnootaa ta'een gadda awaajamtee achi booda afaaniif maqaadhaaf callisan lafa jalaan dalaguu jalqabee jira biyya Afar keessatti ammaan tana keessa jalqabee jira takkaanii teesti godhamaa jira akka hundatti kan dhaabbate seetan noo hin dhaabbanne san mataan sidhaatis olaantummaa saba tokkootiin olaantummaa Amaaraatiin biyya san hunda sidhaa caccabsanii bulchuudhaa xaqlaa gizaataatti gaddeebuuf jiraannaaf san filannamoo Oromoon akka ifi yaadu lafa kaayyata. Kana booda maaltu ta'ee jennee waan tokko ilaaluun gaarii ta'a. Dhuguma ayyaanni ammajjii kun ayyaana milkii, ayyaana injifannoo, ayyaana kabajaa fi ulfinaa ta'e isaan boodatti. Kunis qawwee keenya yaa'ee diinatti galees ta'e ilmaan Oromoo hedduun dogoggoranii abdii kutatanii yeroo sana faca'anis ta'e yeroo gabaabaa keessatti isaan hundaa walitti irra caalaa isaanii walitti deebisuun qawwee keenyaas deeffannee lafa amma jenne kana keessa lafa dur 2,000 garuu qawwee hin qabnu. Rasaasa hin qabnu addunyaan nun gargaarre jennee garbummaa jala dhiitamaa hafnamoo isa qabnuun lolla eeboos mancaa keenyaas qawwee isa qabnus dhagaadhaanis diina keenya loluun dirqii falan qabu garbummaa jalatti hafuurra haalli kun wanti hundinuu yeroo tokko guutamee namaan argamu alagaan ka iloli ka ibilisoomi taankii sii kenninaa qawwee sii kenninaa jedhee nama kaasu yoomiyyuu hin jiru yoo dantaa isaatiif ta'e yoo si ergachuuf ta'e yoo naaf du'iif ta'e malee nummoo akka jennutti ummanni Oromoo takkaa qawwees hin dhabne rasaasaas hin dhabne taankiin madfiin BM'n xayyaarri harka Oromoo jiraa jenna
garuu maaltu irratti jaarmaya kan Oromoo irraa irratti jaarmaya tokkummaadha malee meeshaa hin dhabne kan diinaaf baatee jiru Itoophiyaan nu jennu keessattis 180 Oromoodha. Biyya Somaalees yoo dhattan yoo 180 illee ta'uu baate 130 mootummaa Somaalee fidhatee kan humna ittisa biyya isaa ta'ee jiraatu Oromoodha. Kanaaf Oromoon qawwee hin dhabne, Oromoon meeshaa hin dhabne, jaarmaya dhabee jaaramuun murteessaadha jenna. Yoo hin jaaramin humna ta'uun hin danda'amu. Egaa gaaffiilee uummanni keenya dhidhiyeessu akkasii kanarraa ka'uun hoogganni keenya dura ta'aan dhaaba keenyaa Jaalle Magarsaa Barii miseensonni koree gidduuf miseensonni waajjira siyaasaa nama 10 ol ta'an dhibdee kana furuuf qabsoo bilisummaa Oromoof daandii saaquuf lubbuu isaanii wareegamaaf kennanii baruma kana keessa bara 1980 gara walakkaatti natti fakkaata biyya Somaaleetti daandii qabsoo kanaa saaquuf bobba'an. Jaallawwan kunis utuu nutti hin deebiin akka bobba'anii nafan karatti qabamanii qalaman. Gaafa nu biraa deemanis qabsoodha ni wareegamna. Ba'aa keenya baachuuf qophaa'aa nurratti gatanii deeman. Egaa qabsoo biraarraa adda kan isiniin jedhu sababa lama qaba. Tokkoffaa qabsoon marfama kana keessatti deeggarsa alaa malee rasaasa tokko otoo alaa hin galfatin ofirratti hirkannoon hamma yoonaa waggaa 15 marfama keessatti itti fufe hin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo yoo ta'e malee. Lammaffaa immoo qabsoon ummata biraa hooggana yoo wareegama kaffalee sadarkaa miseensotaatti malee guutummatti hooggana dhabee hin beeku. Qabsoon Oromoo garuu miseensaa kaasee hamma hooggana dhaaba kanaatti wareegama hedduu kaffale. Jaallaniin amma isiniin jedhu kun warra akka Baaroofaa, warra akka Badhoo Dachaasaafa, warri akka Magarsaa Bariifaa, warri akka Gadaa Gammadaafaa maqaa isinii dhahe kun warra qabsoo kana ijaareef utube hoogganoota qabsoo kanaati. Har'a jaallan kun hundi isaaniiyyuu hin jiran qabsoo Oromooti isaan nyaate. Qabsoo kana qofa miti karaa biraanis bahaaf dhiha lafa fageenya hammana ga'u addaan jiraanne kan wal qunnamtiin walitti deemuun wal arguun sababa diinaatiif hin danda'amne bakka kana lamaanuyyuu jiraanne yaada tokkoon ilaalcha tokkoon akka qaama tokkootti hamma yoonaa sochoonee asii waliin ga'uun keenya abdii guddaa bilisummaan Oromoos akka harka keenya jiru kan nuuf mirkaneesse. Oromoon tokko ta'uu, dhibdeen Oromoos tokko ta'uu, yaadi Oromoos tokko ta'uu kun kan nuuf mirkaneesse jechuu. Nuti har'a abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM adagaan ittiin dhaadatu otoo hin taane ummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya ummata Oromoo bal'aadha. Ummanni Oromoo ijaaramee gurmaawee dhaaba tokko jalatti qixaa'ee qindaa'ee jennaan taankiif BM sana hundumaayyuu ni caala. Tokkummaan hin jiru taanaan hin jaaramne taanaan taankiis BMs misaa'ilis yoo qabaanne gatii hin qabu. Kuni mootummaan dargii fakkeenya guddaa nuu ta'uu danda'a. Gara meeshaatiin Afrikaa bahaa keessatti hiriyaa hin qabu. Garuu waan deeggarsa uummataa hin qabneef keessi isaa nyaatamee waan bututameef taankii isaa osootti iyyuu dhukaasin hallayyagatee kaan abiddatti naqee diigamee barbadaa'e jechuudha. Kanaafuu abdii keenya taankiif BM irra kaa'uun nurra hin jiru. Abdiin keenya ummata bal'aa Oromooti wal abdanna murannoo qabaannaan garaa guutuudhaan kaanaan bilisummaan kadhaatti akka hin argamne hubannee gurmuu tokkoon kaanaan bilisummaan Oromoo harka alagaa hin jiru harka ummata Oromooti jira. Hedduun keenya nagaa barbaanna waa'ee nagaa dubbanna. Nagani dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaanne. Warri teenya akkasumatti hawwinu girrigirriidhumaan mirqaana horii gadi horiilee bilisummaan waan dhufte nutti fakkaatu soba. Bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafate. Wareegama lubbuu kan qabeenya kan qaama keenya kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafatte. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Kana waan ta'eef karaan qabsoo ammaas dheeraadha. Jabaachuu qabna. Bakka dhaqnutti ilmaan Oromoo tokko haa taanu. Kallacha keenya adda bilisummaa Oromoo haa jabeeffannu isa duukaa haa hiriirru. Bilisummaa Oromiyaas kan fiduu danda'u bilisummaanis kan nu ga'uu danda'u yoo dhaaba kana jabeessine duwwaadha.
Kanaafuu ilmaan Oromoo marti kana hubatee gurmuudhaan bilisummaa Oromootiif haa warraaqnu. Gadhiisa naannoo kana nam tokko akka hin jaljinetan.
kallattii fuudhaa fuudha qawwee qofaan itti deemuu otoo hin taane bakka ta'etti harkaanis yookaan immoo saanjaanis diina diddiranii keessa darbuuf jajjabee warri leenjifaman ammoo amma agarsiisu hamileen fudhadhaa. yeroo kana keessatti harka duwwaadhaan qawwee boojii akka danda'anitti warra leenjifamanidha isaan kunneen. Dinni isaanii wal mormuuf dhufe bakka rukutamillee otoo hin beekin kufee achumatti jajjaba. Gartuun kun waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo fi hamma dhumaatti wabiif gaachana ta'uu isaanii warra mirkaneessanidha. Kanumaan raawwata jettanii hin gaddina. Agarsiisi kana qofa miti. Gosa gosaan itti fufa agarsiisi isaanii. Amma gosa tokko isinitti agarsiisanii amma dhumaatti wajjin jiraadhaa wanti isaan isinitti agarsiisan itti fufa ammas. Baay'een uummata keenyaa waan waraana bilisummaa Oromoo keessaa gartuu jajjabee qubani qaba. Gartuun jajjabee isaan jiran sun warra gurguddaa. Baay'een uummata keenyaa waan waraana bilisummaa Oromoo keessaa gartuu jajjabee qubani qaba. Gartuun jajjabee isaan jiran sun warra gurguddaa fufurdaa otoo hin taane qaqalloodhuma isin agartan kana warra yeroo dheeraadhaaf bosona keessatti baratanii har'a immoo lukkaanii isin bira ga'an jechuudha. Isaan kana immoo kan waraana bilisummaa Oromoo warra akka tokkotti tuffatan haa ta'u malee waan isaan irratti agarsiisan hubadhaa. ምንድን ነው አንተ? ለምን ትወዛለህ? ያው ነው ረገጥ ማለው ኮቲ ለፋይን አርገጥ ዝም በል ኮቲ ማለት ተላ ነው አይደለም አንተ ላኪ ተላ አይዳን ዝም በል ማለት ተላ አይዳን ያ
kun illee loltuu naftanyaati ammas tuffii irraa qaba saba keenyarraa yookaan uummata keenyarraa. እናቱን ዛሬ ካገኘሁኝ እንግዲህ መጅራትን ብዬ ባገኘሁት ሹፌ ቤት እገባለሁ። ይምጣ ብቻ እናቱ ይምጣ እናቱን ይምጣ። ዋርዲያ loltuu naftanyaati. ዛሬ እንግዲህ እንደማትረማምሰው ይታየኛል። መቼ ይምጣ። Gartuun jajjabee bakka isaan baanii hin beekani gidduu keessanillee ba'uu ni malu. Of biratti eegaa. ምን አባክ ነው የምትለው? ይደነጋ ምን አባክ ነው የምትለው? ይደነጋ ጅራስ ቢንጀር እንደገዙ ምን አባክ ነው? በአማርኛ እናት ነኝ። በአማርኛ ነው እንዴ? በአማርኛ እናት ነኝ ነው። ና በአማርኛ እናት ነኝ ነው። ጃፒ ጭቆ ነው በጉርጉራቴ አርፋታ ኩራቴ አንተ አንተ ለቃ አንተ ሹል Warrichi dargii kuni kan uummata Oromoo irratti roorrisuu bare. Machaa'ee kan rakkee yeroo hunda funaannatu akkuma uummata kaanis itti deemaa jira. Maaloo keessa duraan fudhati maaloo. Shaamaa jira. Kun waardiyaa dargiiti kan taane inni kun immoo uummata fakkaateeti. Wanti isaa jira kun dhaadannoo natti fakkaata. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti jedhu. Dhiiga ilmaan ishee isaati. Nagaa isin dhiyeessuu isaaniiti. Abdiifi wabii gaachana Oromoo waan ta'aniif hamma dhumaatti waraana bilisummaa Oromoof uummata wajjin jiraachuuf waadaa seenu.
Itti fiigaa jira. Rasaasa jala hulluuqee bahu. Itti argatu jechuun hin danda'amu. Generale dinle azmat razan sizan dinle teru khaso Wanni biyya san keessa jiru speediidhaan deemaa jira. Ammoo yoo mariinii fi surriin teenya gam tokko luuccawaa dhufte waanuma fedhe Oromoon ni danda'a ni nu bal'atan. Fayyaa dee'a. Oromo TV. Oromo TV.